jira kam jira turroon amantii biraa kafuun isin jecha guyyaa prank ajaa'iba politiko hayata irra qabadhee deeme innis prank haa ta'u malee prankii namatu isii surprise godhinaan jedhaniitiin cayoo biyya Dubai irraa surprise naa godhinii obboleetti tantee waliin barannee ebaluu kiyyallee ittiin himiniitii callisiituma akkuma nama surprise godhanii surprise naa godhinaan jedhanii birrina ergame surprise kana immoo isiidhaaf qopheessee jira. Akkuma beekamu kun akaas keessa jiru warqiidha kun resiitii ittiin bitame jechuudha. Akkasuma wajjin immoo amma isii prank irra dalaguuf deema. Prank nan isii irra dalagus akka nama haadha manaatii jalaa fudhatee haadha manaatii jalaa hatee gurguruudhaaf deemuu godheetiin waliin gurguraa na wajjin gabaa geessi jedhaanii mee waan isin jettu waliin dhageenyaa tole lakka waliin gurguraa jetti moo illolti moo waan isin jettu waliin kan dhageenyu ta'a gaduma viidiyoo kanaati share like subscribe godhaan jajjabeessaa fayyaa ta'a isin jedhamee haa dhuftu dhufaa jirti. Hayoo! Yaa fi dafne maal keessummaa mana kan gooseen tati yaadna gartuu yaaddeetuma. Jechuun maal uffatati? Taa'aa maal ufte maqaan kee kana ifadde yaa ki maaluma godha yaa maal ufte meeqa deemuu dhabaa wayidhaa jechuun garam baata maal keessummaa mana maal ufte buna isiniif hinnu shaayii isiniif hinnu ani far keessummaa bar guyyaa takka mana keessummaa miti guyyaa takka mana kan kee dhufu yoo keessummaa akka keessummaatiin nan kabajnee yoo na kabajjaa Oikia akabbadana asitaba. Amma si akabbatu yoo adabuuti ammoo ni si dhufeefi. Naaf buna si danfisu. Lakkina. Yeroo idduma yeroo danfeetu jira yeroo idduma si obaatu. Ati bunuma kanaan na buute si ta'a. Jaalata situ buna jaalata. Buna jaalata si hin jedhamu ana buna jaalatu na agarte moo sababni maali? Buna jaalata kiyyiiba buna jaalata. Amma yaa ki haajamee si dhufe wallahi. Maala jamtaa. Qibareenyi baakka qibareenyi jechuun maal jedha afaan Oromooti. Afaan Amaaraatiin maal qibareenyi jedhani? Maal jechuun maal ta'u nama qabbara? Qibareenyi jechuun namoonni tolaan takka naan si dhufeef ati bitta waan hundaayyuu yoo sitti manillee waan fedhanillee yoo siin jedhan nama hundaayyuu nama harka lafa isheesita. Eekkoo sirri. Amma waan anaas illee bu'aa qabu. Waan yoo gatti qaate anaaf sihii bu'aa qaba wanni ati naffi. Anaasillee waan bu'aa nu qabu. Heeroo inshaallah. Amma baakii bakka hojii wayii qaqaramuudhaaf durii guddaa na gaafatanii beeka. Appilaayi godha. Hojii wayii seenuudhaaf durii guddaa biyaas dirmamaa wali matoo ishee akkabaabii na gaafate. Ati akkamitti gubboo kee toorri hin qabne akkamitti seena? Iddoo lamaan qabini har'a bisa qabdu jechuun bakka murteessituudha beektaa. Kanaaf bakka san seenuu qabaa jedhee murteessee yoo murteessu kalaas birrii akkaawuntii na jalaa gurguree beektaa birrii akkaawuntii irraa qabu. Maal dandeessite waa dogongorte? Omaan dogongoree. Abbo yeroo kana siistamii dhima gurguraa yoo ani moo. Narraa gurguree jedhu. Anamma kanarraa kaka'e waan maaraachii biraa dhabee jennaan warqii jaartii biraa gurguruudhaaf. Warqii kaleessa bittee irraa gurgurtaa? Maal hojiin kunaaf? Laki. Maal hojiin kunaaf? Ani gaaf. Hojiin maa kana gurguruu keessi jalaa gurguru? Ani gaaf akkaawuntii birrii gannaarii isa bitee bakkatti. Ila sitti immoo wanna gurguran wanni illee galee bakka buufna hoji'an soba hin danda'amu gurgurtuu keessi. Ati akkanumaa cilee nagaariyaa fi Anu sii kenna qarshii maal inni ati jala gaafa nagaa hin bittaa gaafa kaan talamaan ta'e koon yaa gabbaa ila barqile ka'attee surree gattuu kaatee tiniin fuute intala akkasii warqii jala. Abooyaa fi deeman hin kadhanne na kadhattee yusiinu qalbii goota. Situ kaate malee isiin hin kaatu dubartiin iddoo dhufee galee nama hin kaatu. Amma eegaddaloo aseennu kanarraa dhiisii jedhan mana waliin deemtee. Anu sii kenna malee wanni meeshaa isii qabbooyi amma galcha amma qabbooyi ittiin galcha. Akkanuma waan taa'innaase ani birrii kan keeleen barbaadu ani yoo feedhaan akka kennitee torbaan gaafa barbaadde bilbiltee bilbilaan akka tina cinqituullee hin fedhan. Nageetta. Guyyaa sadiittis nama cinquu danda'a. Ani kan kee birrii naa liqeessitee birrii naa kennite dheesi nama osoo fuuteetu rabbumaaf jecha lillaa isii kenne yoo naan jette si nama numa. Maa. Ati illee warqii daa'ima tanaan gurgurtuu akkamitti? Ati bar birrii nama kennitee kaatee nama yoo xiqqaate guyyaa lama na kennitee ani kanarra odoo xiyya jirtu maal qo'annoo rakkisa. Ani kanarra wanni na aanuma jaartii xiyyaati. Gurgurachuu qaba gurguradhee. Argitee har'a waa hin gurgurre osoo jedhanii deebi'anii bakka buusa. Ana bakka buusa akkaawuntii irraa biyyaansa xiqqaate birrii guddaa akkaawuntii irraa qaba. Birrii kiyya fuudhu
warqii isii deebisi. Ooyaa birrii Maa guyyaa tokko sin gaafate. birrii atadha yoo xiqqaate dammana dibdee gaafa birrii dhabde heexoon obaaftu barbaadu ani dhugama sitti maamiti hin fedhe. Heexoo basa dhuyi malee warqii mammi qattee kanaan nu gurguru. Innaa kana waan ta'eef akki gootu ishii. Basiin sa'aat warqii ol eega jette amma hoo gurguru garuu irra kashabeettee. kana qabiiti 250 naa kenni haga gaafa birrii akkaawuntii irraa baafadhu barumsaaf simisteera of birrii guddaa kafalaas kenni itti yaadda torbe tokko yeroo hin gahinitti. Xaafiyan kan marra gurguree maal mufaan ani kanarra ganaa ema jalaa gurguree mi torbaanii ati na cinqite maana hinte quba funyaan na kaayuu irra waliin gurguraa badhachi geesse warra bitu bira geesse risiitii fi haadha maqaa isiitiin binne gaafa san risiitii irra. Naa ani si waliin deemu ka emi fi hattuuti ani kana risiitii yoo laala risiitii maqaa isiiti risiitii kana nama gara maqaa kiyyaa as jijjiirte. Isiin tanumaa haati onnaan bitameef tanumaa jenne akkasii gurguruu barbaade dhiifamu wajjin waan biraati. Ani warqii isii warqii jaartii ta'e hoo gurguru xiqqoo isii mataan kiyya homaa na qasu. Ani abbaa barbaadillee karaa irraa fuudhee barnoo gurguraa jedhee. Wanni ani hin beekne dalage. Hin gurguraa bargin immoo ani kanarra obboleettitiyaa nagar ta'u maan reeman ta'e obboleettiin ta'e ilala obboleettiin ta'e karaa ta'uu si gargaarti yoo dandeetti haqni ofiitiin si gargaarti yoo dadhabe gorsaan si gargaarti yookaan immoo wanta badatti si waliin hin seenu. Innaa kana waan ta'eef amma hin ta'u jechuun hin dandeenye. Hin ta'uu sii kennaa torbee akkuma ateetti sadi si gaafa. Laakiin barbaadu birrii kan keellee barbaadu an birrii illee dhabne rabbii biyyaaf galanne haa ta'u hin qaba. Kanaaf dallaala deemtu godhate dallaala. Geeni immoo ani firaankii sirratti dalagee firaankii sirratti dalagee illee. Firaankii mana meetonnoo. Kaameraan manuma kana keessa jira. Ani bara yoo dhufee gattaa'ee waa tolchee waa mimmiidhaasu jechuudha. Akka nagaaf hin deemne akkasii quba qabaatu yeroo kamuu ofirraa na eegi. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi daawwattoota salaama gaafatu kaameraan bakka fedhe haa jiraatu mee agarra gaafa akkanumaan gaafa cadhisiituma salaama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys akkam nagaa fayyaa jettan Oromooti baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaju iddoo guddaa isin qaba uummata qaalii gaarii. So ni warqii jaartii gurguruudha. Wanti dhiiraa kanaaf guyyaa kaan wayyee nama waliin dalagan. Daawwattoota keenya kabajamoo fayyaa ta'aa jiruuf bakka jirtan nageenya rabbii isin biraa jiraatuuf viidiyoo itti aanu waliin kanaan ta'a waa'ee warqii kanaa irratti akkuma dura isinii hime akkuma dura haasawa duraanii keessatti haasa'etti mee hagam akkasiin gammaddu hagam akkasii wannaa itti koliin ilaalu ta'a viidiyoo itti aanu gurguruuf gammadu. Fayyaa ta'a. Baay'ee nama ajaa'ibda barkiyya nama ajaa'ibda baay'ee nama ajaa'ibda. Maaluma si hoyi jechuun guys ani kanarratti isaan gargaaru waan feetan je'a maal warqii jaartii isaa gurguruu hin qabu odoon fe'ee gargar rakkate wannoon aafatu wayya hojiin kun hafu wayyaa maaliif jechuun wanni har'a gurguran immoo geexii isiiti irrallee gurguruu hojiin an argadhillee hin jiru ani kasirratti dalage hojiin bara ani kaje'u ati qoyoo dhageenya bara jechuun akkanan namni diriqee dhagaye akkanan namni diriqee gugulleen faayidaa qabu beekta waan takka keessa ariifata egaa ijoollee magaalaa hin ta'u maraayyuu hin ta'u maraayyuu sheekuma mataan ta'e irrallee ani wanna isiinatti hoofidde wanna jaartii ta'e hoonatti fidde tokkochi sirraafu wanna biraan affidde bar sheekuma mataan ta'e tana bar namni tokko namni la jechuun wanna ana booda naqan qunnamuun beeku bara adda isii wanna hin taane irratti la miskiina la daawwattoota keenya kabajamoo akkasii share like subscribe godhaan jajjabeessaa dhugaa dubbachuuf baay'ee kanumaan ifaajuma jirra malee haa ta'u mee gaafa tokko laallama isinitti toluu dide odoo isinitti laallama abdii jedhuun akkanumaa nagaa afaanii fi gurri dhukkubu iyyuu jirra malee viidiyoo nu laallu guys no problem she don't isin laallu isinitti tole isinitti tole isinitti mijaa'in ammatee waan sirreessuu qabnu waan sirreessuu qabnu waan akkanaa godha waan akkanaa hojjedha jedhaati koomenti. Injaan garuu ijoolleen takka takka